Oduun keenya kaarraa waa'ee uummata Itoophiyaa, uummata Oromoo maalirra akka jiru, maalirra akka gahaa jiru, maalitti akka deemaa jiru, maal akka ta'aa jiru walumaan kan ilaallu ta'a. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya asumaan nu hordofaa isiniin jenna. Akkuma qabsoon itti fufaa jirutti gama Itoophiyaa kana wanni deemaa ittiin jiru hedduus akka nama yaachisu. Walumaa galaa wal qabatee waa hedduu wal qabatee waa hedduu wal danqaatiin jira. Itoophiyaa keessatti karoorri karaa irraa dabeetiin jira. Wanni adda addaa karaa irraa maqaatiin jira jechuudha. Tokkoffaa irratti uummata nagaa gad ajjeesaatiin, uummata nagaa fixaatiin, uummata nagaa rasaasaan laayifii namatti ajjeesaatiin mootummaan hin jira jechaa yookaan mootummaan kun mootummaa dimokiraasiitii, mootummaa agartee uummataati kan jedhu wanni jedhu kijiba jechuudha. Inni lammaffaan ammoo gama biraatiin gama amantaatiin gartee uummanni gartee barattoonni hijaabaan akka hin seenne mana barumsa ka jiru kunis rakkoo biraatii, kunis hanqina biyyattiin keessa galuu deemtu waan ta'eef mootummaan takka wanni qeeqamuun waan adda addaatiin qeeqamaa wanni kun gartee waan nama irraanfachiisuu miti, waan seenaa namatti hafaa deemu jechuudha. Kanaafuu gama hundaan mootummaa kanarratti qe'anni gara uummataatiin bahaatiin jiru hedduu kan nama yaachisuu ta'aatiin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waa'ee Jawaar Mohaammed yoo dubbannees waa'een Jawaar Mohaammed waa irratti Jawaar Mohaammed gabbayee yeroo ammaa kana gara qabsootti deemaa hin jiru. Wanni ammaa tana inni gabbayeef waan biyya keessa deemaa jiru, waan biyya keessa uummata rakkisaatiin jiru, waan biyya keessa manni jireenya hanqateetiin jiraachuu dadhabeetiin bahaa gala hanqatee jiraataan hin jiru. Uummanni gartee afaan qawweetiin jiraataatiin jiru. Akkasuma waan adda addaatiin wal qabatee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Jawaar kanaan argee gara qabsootti seenaatiin jira fakkaata. Qabsoo gara hiriira nagaatti deemaatiin jirti. Gara uummataatiin seenti gara qeerrootti.